Uff, nan qoramee jedha obboleessi keenya kun. Gaaffii ajaa'ibaa gaafate. Sin maal jettu laata? Akkas jedha. Jaalalleen koo akka isheen mana barnootaa deemtu hin fedhu. Sababiin isaa barattoota dhiiraa baalagee hojii tokko jedhanii shamarran adamsaa oolan harka buuti jedhee nan sodaadha. Jaalallee koo akka isheen waldaa deemtu hin fedhu. Achitti immoo faarfattootaa fi kiboordiiwwan baalagee shamarran xopheetti kutaa ooltu harka buuti jedhee nan cannaqama. Jaalalleen koo akka isheen hiriyoota durbaa qabaattu hin fedhu. Dubartoonni sun immoo dhiirota biraatti ishee kennu jedhee nan yaadda. Jaalalleen koo mana keessaa gadi baatee bakkuma kamiyyuu akka deemtu hin barbaadu. Dhiironni hojii hin qabne bakkee kana keessaa fandalaalaa oolanii daandii irratti ishee arganii na harkaa buufatu jedheen sodaadha. Jaalalleen koo osoo bilbila fayyadamuu dhiifte gaariidha jedheen hawwa. Yoo bilbila ishee karaa danda'ameen fudhatanii ittiin bilbilanii haasofsiisanii jedhee nan cannaqama. Maaluman maladha mee maal naan jettu jedha obboleessi kuni. Waanuma ajaa'ibaati. Yeroo takka jaalalli yoo humnaa ol ta'es rakkisaadha. Haa ta'uyyuu malee onnee qulqulluudhaan jaalala dhugaa akkas jaallachuunsaa baay'ee namatti tola. Garuu haa ta'u malee jaalala keessa darbee akkuma mastaayitii girgiddaatti laffaxama oolii ganamas galgalas ufeensi ilaalaa jechuun hin danda'amu. Shamarran bara kana ammuma yeroo amma keessa jirru kanatti eenyuma isheen amma bilbila malee mana ooltu, eenyuma isheen immoo otoo gadi hin ba'iin umurii ishee guutuu mana ooltu, eenyuma isheen immoo otoo daandii tokkorran adeemiin callistee mana teessu. Obboleessa ko deebiin ani sii qabu kana fakkaata. Jaalala dhugaa jaallachuu kee baay'ee namatti tola, baay'ee nama boonsa. Garuu haa ta'uyyuu malee deebiin ani siif qabu jaalalleen koo waldaa kiristaanaa deemuu baatte kan jettuuf ati akka nama tokkotti jaallatteetta. Garuu uumaan ishee waaqayyoonni gadameessa haadha ishee keessatti ishee dhuumee hanga guyyaa irratti akka jiraattu ishee godhe waaqeffachuun ishee dirqama. Uumaa ishee dagachuu hin qabdu dubartiin tokko. Kanaaf mana amantaa kamirraayyuu fagaadhu, mana keessa taa'aa ooli jechuun kuni faayidaa otoo hin taane miidhaa qaba. Tokkoffaa namni kam amantii mataasaa qaba. Amantii isaa irratti immoo dirqama gadi ba'ee waldaa isaa deemee uumaa isaa waaqeffachuun dirqama isaati. Maaliif jennaan amantiin kan dhuunfaati. Kanaaf lubbuun ati amantee fi lubbuun isheen amante gaafa jireenyaa wabii waliif hin ta'u jechuudha. Akkasuma immoo jaalalleen koo mana barumsaa deemuu baattee ka jedhu irratti dubartiin ogummaa barbaaddi. Dubartiin qaramuu barbaaddi. Dubartiin isan beenne baruudhaaf yaalti. Kanaaf mana barumsaa yoo deemteyyuu, karaarra yoo deemteyyuu, iddoo barbaadde yoo dhaqxeyyuu dubartiin tokko dhiira tokko jaallattee jirti taanaan karaa ishee danda'ameen, karaa isaaf danda'amuun jaalalli sun akka adda hin cinne miiraa fi onnee qulqulluudhaan yoo waliin deemani hagas maraa wanti jireenya kee miidhuu jira jedhee hin yaadu. Bilbila yoo ta'e immoo bara kana keessa namni bilbila malee jiraataa yoo jenne soba. Baruma isaati. Bara durillee eeyyee harmooliin keenya bilbila malee kan isaan jiraachaa turan. Garuu bara kana keessa dubartiin dhiira tokkotti heerumtee dhiirri suni bilbila malee teessa otoo jedhe gaa'ela sana diigdee baati malee bilbila malee hin teessu. Yeroon akkas jedhu miidiyaa hunda fayyadamtii, miidiyaa irra akka barbaadde taati otoo hin taane bilbilli barbaachisaadha.
ati yoo bakka hojii deemteyyuu itti dawwaltee maatii kee gaafachuudhaaf, yoo rakkoon tokko si mudateyyuu bilbila tokko qabaattee rakkoo kee sana furuudhaaf, maatii isheetti dubbisuudhaaf, hiriyoota isheetti dubbisuudhaaf dirqama bilbila qabaachuun jechuudha. Wanti hundumtuu akka gaafa dargaggummaa yoo ta'u baate jireenya maatii fi gaa'ilaa keessatti hundumti isaayyuu seera mataasaa qaba. Kanaaf nan cannaqame jettee sammuu kee qollofuurraa, of hiphisuurraa, irriba malee buluurraa akkaataatti jaalallee kee amansiifattuun itti siqe malee waan hundumaarraa ishee orkitee akkuma girgiddaa manaa dhaabachaa oolii bulii jechuun kun mana hidhaatti galii jechuudha. Kanatti aansee immoo jechuudha yaadan ani qabu yookaan immoo amaloota dubartoonni irraa fagaachuu qabanii fi amaloota dubartoonni jaallatan asumaan itti fufna. Mata duree lammaffaa dubartoonni fi wantoota afur jedha. Dubartootaaf wantoota afur. Mee jechoota ammaa kana immoo yaadan qalbaafadhaa, keessumaa dubartoota. Waan afur dubartii qofaarraa bareeda. Dhiiratti heerumuu, ulfaa'uu, da'uu, hoosisuu. Wanti afur dubartiin gowwoomsiti. Wanti afur dubartii gowwoomsiti. Soba dhugaa fakkaatu, dhugaa soba fakkaatu, dhiira kolfee taphatu, qarshii boru dhumtu. Wanti afur dubartiirraa hin bareedu. Dubara akka ofiitti heerumuu, rifeensa murachuu, qaama ofii gurgurachuu, dhirsa ofii tuffachuu. Dubartiin waa afur dagachuu hin qabdu. Uumaa ofii kabajuu, jaarsa ofii gorfachuu, mana ofii bareechachuu, qaama ofii dhiqachuu. Dubartiin waa afur dhiira caalaa dandeessi. Jaalala mi'eessuu, jireenya bareechuu, aarii qabbaneessuu, soba dhugaa fakkeessuu. Dubartiin waa afuriin dhiira caalti. Amalaan, malaan, garraamummaan, sodaan. Dubartiin waan afur jiraatti. Dubartiin waan afuriin jiraatti. Amantiin, obsaan, abdiin, jaalalaan. Dubartiin waa afur hawwiti. Gaa'ela godhachuu, qabeenya horachuu, ijoollee horachuu, gammachuuf jiraachuu. Dubartiin waa afur namaaf taati. Haadha manaa, obboleetti haadha manaa, gargaartuu mana keessaa. Dubartiin waa afur himachuu saalfatti. Jaalalli yoo qabe, laguyyootti dhufe, gaaffii jaalalaaf tole jechuu, fedhii walqunnamti. Dubartiin dhiira akkamii jaallatti? Kan isheef amanamu, kan amala gaarii qabu, kan jaalala isheef qabu. Gurratti calawisiin jedheera. Amaloota dubartootaati kun warri dhiiraa jechuudha. Kanaaf dhiira qofaan shamarroota qofaa miti. Dhiironni illee amala mataa isaanii qabu jechuudha. Yeroo biraa isaaniif qabannee dhufna. Kanaaf amma obboleessi keenya kun jalqaba irratti sagalee koo dhaggeeffattanii jirtu yoo ta'e, jaalalleen koo otoo mana barumsaa dhaquu baattee, otoo namaan ijaan wal arguu baattee, otoo bilbila qabaachuu baattee, otoo waldaa deemuu baattee jedha. Asitti yeroo takka dirqamni keenya maalii, fedhiin keenya maalii jennee jaalala keessatti beekuunis gaariidha. Kunoo dubartoonni maal akka barbaadanii, nama akkamii akka barbaadanii, amala akkamii akka qabanillee barreeffama kana
isinii dubbisuu kaniin jaalladheef yaada obboleessaa kana duukaa wal qabsiisuuf jechuudha. Kanaaf asuma kana yoo namni tokko nama jaallate asuma kana taa'a oolii bulii asiin socho'inii iji kee nama argine jechuun abaarsa yookaan jibba malee kun jaalala miti jechuudha. Akka hinaaffaatii hinaaffaan humnaa ol ta'us immoo gaarii miti. Haa ta'uyyuu malee isheefis immoo fedhii ishee beekuu yaada ishee eeguun barbaachisaadha jechuudha. Egaa viidiyoo na waliin turtaniif galatooma. Yaadaa fi qeeqa yoo qabaattanii komentii jalatti nuuf kaa'uu dandeessu. Hamma turtii viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.